warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota TikTok irraa fi YouTube kooti kan fayyaa keessanii nagaadha. Subscribe like gochuun dagatinaa yeroo darbe akka haaraatti banadheetiin ajala gubateeti adabameen ture inni emailii sana akka tasaalaalle eeggannoos muraasaniif sun barbaada warrooti YouTube fayyadamtan yeroo Gmailii sirratti emailiin keessanii dhufu saalaa wayii YouTube irra dhufu daftanii ilaaluu qabdan. Akka tasaa dagadheetan Ramadan keessan jalaa cufame YouTube keewwanni guddaani. Kanaafuu amma akka haaraatti banadheen jira. Subscribe gochuun dagatiin abboleeyyan kooti ulfaadha. Asumarraan haala TikTok irraa viidiyoo itti massanuun sin agarsiisa. Laayikiin keessan dumbate. Fakkeenyaaf amma Kenya hadana lagi sadii fi 347 video kami balleessu barbaadamma. Ini untuk balleessu fakkeenyaaf addanatti nyaata godhaa yoo kana balleessu. Tuqaan sadii tun jirti inti jallaatti ishiin turan tuqaa. Erga addaan dhufee booda iddoo qulfii kanan tuqaa. Taansee how can to watch this video jedhu kana jira. Only min godha. Masseera jechuun masseen jira jechuun. Keenya keessaa baana. Ilaalachuu. Arki gogaan irraa namni rabbi walee galee ni guutamaa fi muraanni rahma